Akkam jirtu hordoftoonni toora YouTube kiyyaa har'a sigatii fi gaa'oo dhawee isinii qabadhee dhufeen jira. Maarree kan namoonni YouTube chaanalii kanaaf haaraa taatan immoo subscribe gochuun hin dagatinaa. Jecha gara viidiyootti walumaan dabarru. Tolee akkam goonee TikTok akkaawuntii akka dalachuu dandeenyu kan waliin ilaallu ta'a. Viidiyoo kana amma xumuraatti waliin tura. Gara viidiyootti walumaan jalqaba irratti gara TikTok akkaawuntii keenya seenaa jechuudha. Akkuma asirratti argartan kana gara profile bakka itti tuqne bakka tuqaa sadii kana irra keessatti argamtu kana tuquu seenuudhaan setting and privacy bakka itti tuqna sana booda bakka akkaawuntii kana tuqna. Achi keessa tuqna galee immoo deactivity or delete account bakka itti kana tuqna. Daataan akkuma saffisa gadi ta'ee fi haga inni fuudhutti eegnaa jechuudha. So akkuma asirratti argartan jalqaba deactivate account jedha nama faamoo delete account permanently dha. Nuni immoo delete gochaa argati ta'ee fi delete bakka itti kana tuqne keessa galaa jechuudha. Delete account permanently bakka itti sana kilik goonee keessa galaa jechuudha. So as keessaati reason yookaan immoo magaalaa sababa maaliif akka delete gochuu barbaanne sirraa bal'isina. Tokkuma isaarratti sobnee kilik goonee makkeessa magaalaa kilik goona yoo akkas goone reason isaa barreessaa gatiin nuun jiru fi tokkuma isaa filannee kaanee continue bakka itti kana tuqne keessa galla. Akkuma asirratti argartan kanatti by continue bakka select goone continue goona. So akkuma asirratti argartan kana continue inni itti fufnaa jechuudha. Ammas sekoondoolii muraasaaf turuu danda'a haga daataan keenya nu fidutti. So akkuma asirratti argartan yoo emailiitiin bantan ta'e emailii keessan irratti verification code isin erga. Yoo immoo sim card yookaan lakkoofsa bilbilaatiin bantan ta'e lakkoofsa sana irratti verification code isin erga koordiitti fuutanii bakka asirratti galchuudhaani yeroo isin galchitan sana delete account bakka itti kana tuqxuudhaan hirichuma delete ta'a jechuudha akkaawuntiin keessanii. So namoonni chaanalii kanaaf haaraa taatan subscribe gochuun dagatinaa galatooma.